Ministeerri geejjibaa fi loojistiksii damee geejjiba Itoophiyaa gara anniisaa elektirikaa fi gaazii uumamaatti ceessuun boba'aa qusachuu fi waamicha biyyaalessaa dhiyeesseera. Itoophiyaan hooggansa ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad kennaniin waggoota muraasa darbanitti biyyi hirkattummaa alaa jalaa ba'uun qabeenya uumamaa ishee irraa akka fayyadamtu taasisuu fi tarkaanfiiwwan tarsiimoo fudhatamaa turaniiru. Kanneen keessaas damee geejjibaa gara anniisaa elektirikaatti jijjiiruun isa ijoo fi milkaa'ina argamsiisee ta'uu ministeerri hubachiiseera. Yeroo ammaa giddu galeessa baatti waraana mudateen wal qabatee gabaan boba'aa addunyaa gaaga'amuu fi balaaf saaxilamuu hordofee ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad imaammatni waggaa 4 dura damee anniisaa elektirikaa irratti kanneen hojjetan dabalatee warreen biroof bocuun onnachiistuu taasisan har'a biyya qormaata irraa gara baraaruu fi murtoo fageessanii yaaduu fi bilchina hooggansaa gochaan kan mirkaneesse ta'uu ministeerichi beeksiseera. Injifannoon seena qabeessi ga'umsa ofiin gama qamadiin of danda'uun galmaa'e har'as gama boba'aan akka irra deebi'amuuf mootummaan kutannoon hojjechaa jiraachuu kaaseera. Dhiibbaa idil addunyaa wayitawaa dandamachuu fi dinagdee biyyaa bifa waaraan baraaruuf qabxiiwwan ijoo 4 qaamoleen hawaasaa mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa akka hojiitti kaniif ministeerichi waamicha dhiyeesseera. Tokkoffaa cimsa teekinooloojii fi fayyadama anniisaa kan jedhu yoo ta'u konkolaattota elektirikaa akka aadaa biyyaatti cimsuun cimsa konkolaattota boba'aa irraa gara elektirikaatti taasifamu jajjabeessuu akkasumas konkolaattota boba'aan hojjetan gara elektirikaa fi gaasii uumamaatti jijjiiruun barbaachisaa ta'uu ibseera. Qabxiin ijoo lammaffaan ministeerri geejjibaa baaseem gahee mootummaa fi geejjiba uummataa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u konkolaattota mootummaa sadarkaa mootummaa fi naannootti jiran hunda gara elektirikaatti guutummaan jijjiiruun karoora biyyaalessaa hojiitti hiikuu kan jedhudha. Geejjiba uummataa akka baaburaa, awutoobisii fi tajaajiloota biroo babal'isuu fi haala gaariin itti fayyadamuun akkasumas tajaajilichi taarifa ramadamee fi sagantaan isaa osoo addaan hin citiin akka itti fufu taasisuun qabxii ijoo ministeerichi beeksiseedha. Qabxiin sadaffaan inni biraan jijjiirama haala fayyadamaa fi aadaa konkolaachisuu irratti kan fuulleeffatudha. Maatii tokko keessatti konkolaattota hedduu fayyadamuu irraa fagaachuun aadaa waliin fayyadamuu, imala gabaabaa magaalota keessatti taasifamu miilaan yookaan biskileetiin aadaa taasifachuu fi konkolaattota hammeentaa kaarboonii hir'isanii fi boba'aa qusatan fayyadamuun murteessaa ta'uu beeksiseera. Qabxiin ijoo inni dhumaa ministeerichi beeksise to'annoo qulqullinaa fi eegumsa naannoo irratti kan xiyyeeffatudha. Kanaanis suphaa konkolaattotaa yeroo eeganii raawwachuu fi meeshaalee qulqulluu fayyadamuu akkasumas ulaagaa safartuu aara konkolaataa fi qulqullinaa guutummaatti hojiirra oolchuu fi konkolaattonni hundi teekinooloojii to'annoo boba'aa fi aara konkolaataa mirkanaa'ee akka fayyadaman taasisuu kan eere ministeerri geejjibaa fi loojistiksii. Waamichi kun sharafa alaa biyyaalessaa qusachuu, faalama naannoo hir'isuu fi uummanni jijjiirama gatii boba'aa addunyaa irraa kan kennu akka hin miidhamne taasisuuf kan kaayyeeffate ta'uu beeksiseera. Mul'ata hooggansa ministeera muummee cimsuu fi biyya hirkattummaa irraa bilisa baasuuf hundi keenya itti gaafatamummaa fi kutannoon ka'uu qabna jechuun ministeerri geejjibaa fi loojistiksii waamicha biyyaalessaa dhiyeesseera.